Akkam jirtu egaaramu mallattoolee 11 dubartiin tokko jaalala keetiin qabamuu ishee mul'isan kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu kan yeroo darbe mallattoolee dubartiin jaalalasiif hin qabne agarsiisan isin biraan geenyutu ture. Sana immoo kan yuutuubii keenya jala seenuudhaan ilaaluu dandeessu. Egaa akkuma beekamu warri dhiiraa yoo jaalalaan qabamanii fedhii fi miira itti dhagahame baasanii ni dubbatu. Kan dubartootaa yoo ilaalu ammoo kanaan faaladha. Sababni isaas sodaa fi qaanfachuu irraa kan ka'e nama jaalatan dhabuu fi warra dhiiratti waliin yoo hariiroo uumanirree ija obbolummaatiin ilaalamuun isaanii gufuu guddaa ta'ee jira. Dubartiin takka dhiiraa tokko yoo jaalatte mallattoowwan armaan gadii kun irratti mul'achuu kan danda'anidha. Warri dhiiras yoo mallattoowwan kana argitan callisuu hin qabdani. Ilaalcha obbolummaa fi hubannoo dhabuu lafa keessanii gara jaalala dhugaatti tarkaanfachiisuun isinirraa eegama jechuudha. Egaa dubartiin si jaalatte tokko mallattoolee akkamii argisiisti yoo jenne inni jalqaba quunnamtii ijaati yookiin immoo eye contact isa jennu yeroo hedduu kaasii ilaaluu baay'isti. Yoo si millattuu ija jaalalaatiin akkasii ilaalaa jirtu hubachuu ni danda'ama. Sistee nama biraa ofirra ilaalaa ija ishii sitti deebitee si ilaalti. Yoo ati ishee millatte daftee sirraa galagaluu fi akka waan si ilaalaa hin turre fakkeessu yaalchi. Ilaalchi isheen si ilaaltu kan gadi fagaatuu fi kan hiikaa qabudha. Mallattoon kun yoo irratti mul'ate carraan jaalala keetiin isheen qabamu baay'ee olaanaadha jechuudha. Inni lammaffaa si barbaaduu baay'eeti. Fakkeenyaaf barattoota yoo taatanii fi kutaa tokko kan barachan ta'e yeroo hojii garee yookiin yaaliin tokko isiniif kennamu namni isheen waliin hojjechuu filattu sadarkaa duraa irratti si ta'a jechuudha. Yoo waan waliin hojjettan qabaattan taa'umsa kee irra si bira turuun bakka taa'umsaa si biratti jijjiirachuu yaalti. Sitti dhiyaachuun waan ishee gammachiisuuf hanga danda'ametti sitti dhiyaachuu yaalti jechuudha. Inni sadaffaan hinaafudha. Dubartiin si jaalatu takka yoo ati dubara biraa waliin seeqxu yookiin immoo kolfitu ni hinaafti. Keessattuu yoo ati jaalachuu kee beekte yookiin immoo itti fakkaate jechuudha. Hanga dandeessutti hinaaffaa kana ni dhoffatti. Garuu gocha ishii yoo ilaalan irraa mul'ata jechuudha. Yeroo hedduu dubartii ati jaalattu waliin walitti mufachuu fi ilaalcha diinummaa baay'ifti. Kana jechuun nama biraa waliin hariiroo qabaachuu kee akka hin feene sitti himaa jiraachuu ishee mul'isa jechuudha. Haalli kun yoo irratti mul'ate si jaalachuun ishee ifadha jechuudha. Kanaaf yoo hubadhu. Inni afuraffaan sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaa hawaasummaa irratti wantoota ati poosti gootu, sheer gootu. Isheen immoo laayikiif koomentii godhudha jechuudha. Feesbuukis ta'ee miidiyaalee hawaasaa irratti wantoota ati poosti gootu hunda laayikiif koomentiidha. Tokkoffaadhaan namni irratti hirmaatu isheedha jechuudha. Yoo ati tuqaa poosti gootellee isheen immoo laayik gooti jechuudha. Piroofaayilii kee hunda babbanuudhaan waan ishee dabareerree yoo jiraate tokkoon kan isheen bantee tolaaltee koomentii laayik gooti jechuudha. Shanaffaan hangi ammaa dhaggeeffachaa jirtan laayik sabskiraayib osoo hin godhin immoo dhugaa waaqa namaa ajaa'ibdu. Laayik godhi sabskiraayib godhi boruuf si fayyada. Inni shanaffaan ergaawwan barreeffamaa mi'aawoo ta'an siif ergitu jechuudha. Yoo ati dura lafaa kaatu ergaan bilbila kee tokkoffaa irratti argattu kan ishiif jechuudha. Kun yommuu barreeffama mimmi'aawaa gosa babbareedaa fi jechuma jaalalaan wal qabate ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf waan akkasii ni feetaa yookiin immoo yeroon si waliin dabarsee haalaan natti tolee ture. Ati yoo jaalattee jirta. Walumaa galatti barreeffama bifa gaafii heddummeesti. Sababni isaas akka ati barreeffama ishee deebii kennituuf waan barbaadduuf jechuudha. Akkasumas ergaa keetiif yoo daftee deebii isaa laatti ta'e kunis mallattoo biraati jechuudha. Jaaffaan nageenyati jira. Inni jaaffaan yeroo hunda si cinaa jirti. Kan barattanuu ta'e mana barnootaatti, kan hojjettanuu ta'e iddoo hojiitti. Yoo hojiin tokko akka hojjettu gaafatamte kanfaltii tokko malee yeroo maallaqaa fi humna qabdu hundaan si cinaa dhaabbate jechuudha. Waan feete yoo siif goote kanfaltii tokko si hin gaafattu galata guutuu waliin si gargaarti. Dhimmoota ishee hin ilaallanne hunda irratti si waliin hirmaatti. Diraamaa yookiin immoo fiilmii haarawaa hunda akka waliin ilaaltan si affeerti. Yeroo hunda akka si gargaaraa jirtuu fi gochi ishee akka si gammachiisaa jiru yoo hubatte haalaan gammadi jechuudha. Torbaffaa bifa ishee bareeffatti. Sirriitti of qaqqabde jechuudha. Egaa yeroo hunda yoo wal argitan yookiin immoo yeroo hunda yeroo si waliin taatu akka irraa bareedetti yoo ta'e akka jaalala keetiin qabamaa jirtu hubadhuuf siin jira. Inni saddeetaffaan kennaa kenniteef jabeessitee qabatte jechuudha. Kennaa ati waggaa 3 dura kenniteef yoo sitti agarsiiste si dinqisiisuu mala ta'a. Garuu dubartiin takka yoo si jaalatte waan ati kenniteef haalaan jabeessitee qabatte jechuudha. Iddoo affeeraa tokko yoo waliin deemtan waraqaa seensaa guyyaa sana waliin seentaniin galchitee akka yaadannootti kaawwatti jechuudha. Guyyaa guyyaanis kan ilaaltu ta'a jechuudha.
Suura kee qabaachuu jaalatti akkasumas immoo suura waliin kaatan yoo qabaatte jabeessitee ol keessu jechuudha. Suuraa sii fi isheen hiriyoota keessan hedduu waliin kaatan yoo jiraate ammoo feesbuukii yookiin immoo sooshaal miidiyaa biraa irratti ol baasti jechuudha. Saglaffaan gochaa fi jechi kee ishee bashannansiisa jechuudha. Xiqqaatus qoosan kee ishee kofalchiisa. Dubbiin ati dubbattu hundi ishee ajaa'ibsiisa jechuudha. Kurnaffaa irra geenyetii jira. Ammas warreen sabskraayibii hin goone ta'e sabskraayib gochuudha maatii yuutuubii keenya taadha. Kurnaffaan waan si hawwatu irratti caalchistee hirmaatti jechuudha. Yoo ati fiilmii yookiin tapha ispoortii tokko kan isheen hin jaalannellee ta'uu ilaalaa jiraate ta'e waa'ee isaa irra si waliin haasa'uu yaaltu jechuudha. Waa'ee nama taphicha keessatti hirmaate fa'aa si gaafatti jechuudha. 11ffaa ati madda nageenyaa sammuu ishee akka taatedha. Yeroo gaddaa fi rakkoon takka irra geesse namni isheen dura itti himtu kaasidha. Gaddaa fi rakkoo ishee irraanfachuufis ati bira jiraachuu qofti gahaadha jechuudha. Yoo gargaarullee baatte jireenya ishee keessatti hammam akka bakka qabduu fi akka ati nama gaarii taates sitti himti jechuudha.